dur namtichi tokko ganda jiraatu irraa karaa baatii tokko fagaatee gammachuu barbaaduuf deeme. Gammachuun maqaa namaa miti. Gammachuun miira. Namichi kun ganda isaati yoo ta'u hin bahin dura jireenya isaa namaaf ergamuun jiraata ture. Garuu gaaf tokko ofii isaatiin hanga yoomittani namaaf ergamaa jiraadhaa? Namoonni akka kootti ergamaa ta'anii badanii gammachuu fi horii baay'ee ergataniiru yoo jedhamu dhagaheera jedhee namaan otoo hin mari'atin ka'ee bade. Karaa dheeraa ji'a tokko innaa deemu gaara fi sulula gammoojjii fi baddaa baay'ee deeme. Bosona deemamee hin dhumne keessa seenee abdii muratee odaa guddaa bosona keessa jiru jala taa'ee gadda guddaadhaan jechuun bineensonni bosona keessa jiraatan hundinuu iyya namtichaa innaa dhagahan rifatanii gara mootii bineensotaa obbo Leencootti fiigaa eega deemanii booda hundi isaanii sagalee tokkoon yaa mootii bosonaa obbo Leencoo, bosona kana situ bulcha, nuyi si jalatti bulla. Ati sagalee hunda keenyaa ni beekta, nuti sagalee kee ni beekna. Kana atu ni beekta yaa mootii bosonaa, garuu duratti sagalee alagaa tokko ennaa dhageenyu sitti figaa dhufne yaa mootii jedhan. Leencoonis dansaa gootan, ani sagalee kana dhagahee jira. Gaara xiixaa irraa odaa guddicha jala uumamni nama jedhamu tokko akka taa'ee jiru hubadheera. Amma hundi keessanuu kottaa maal akka barbaadu ni gaafan. Ega jedhee booda hundi isaanii gara odaa guddicha gaara xiixaatti adeeman. Ennaa namticha bira gahan namtichi hirribaan qabamee ture. Yaa namana jedhee sagalee guddaadhaan waamee dammaqse. Namtichis rifaatu guddaadhaan yoo dammaqu bineensota bosonaan marfamee akka jiru ilaalee sodaa keessa galee kirkiruu jalqabe. Yoona joobirri namticha gadi fageenyaan erga ilaaltee booda namtichi kun akka sodaa guddaa fi garaa murannaa keessa jiru nan arga jette. Itti aansuun yeeyyiin sagalee garaa namtichaa dhageessee ani garuu sodaa otoo hin taane beela guddaan namticha irraa dhagaha jette. Bineensonni hunduu yaada isaanii erga eeranii booda Leencoon namtichatti siqe. Yaa ilma namaa maal barbaadda jedhee gaafate. Namtichis waan rakkadhe hundumaa isin hubattanii jirtu. Rakkoon ilma namaa baay'eedha. Isin maal na gargaaruu dandeessu? Yoo waa qabaattan isin otoo naaf kennitan anoo gara ganda koottan deebi'a. Achumattan ergamaa ta'ee jiraadha. Silaa akkuma na agartan kana ani nama garaallee guutuu miti. Akkana hin nyaanne adaraa akkana hin nyaanneen isin kadha jedhee. Leencoonis lakkii akkasillee hin goomu. Garuu ganna dheeraan booda sanyii namaa bosona keenya daawwateef arge kennaa malee hin gadhiifnu. Kanaaf nun of kalchi. Kennaa bineensonni bosonaa hundi kan si kennan fudhu jedheen. Namtichis yaa jarana ani nama gammachuu fi horii dhabee rakkatuudha. Yeroo ammaa dhifamni keessanuu anaaf kennaadha. Kanaan ala
horiilleen qabdan malee otoo naaf kennitanii fudhachuuf hin mamu. Garuu dhuguma garaa muradheera jedhee morma cabsate. Joobirri ani mataa kootiin namticha kana yoo gargaare qaroo koo nan kennaaf jette. Qabaleen itti aansitee anis yoo nama kana gargaare abshaalummaa koo nan kennaaf jette. Yeeyyiinis ani beekumsa koo nyaata mi'aawaa irratti qabu nan kennaaf. Bineensonni hundinuu namtichaaf kennaa ogummaa isaanii irraa qaban. Egaa kannanii xumuranii booda obbo Leencoon jabina isaa kennee fi namtichi ka'ee galateeffatee taraasaa jalqabe. Bineensonni hunduu egaa namtichi fagaatee booda walitti qabamanii otoo jiranuu yeeyyiin sichi namtichi kun badhaadhina fi gammachuudhaan jiraata jedhee kolfe. Jaldeessis irraa fuutee ani garuu natti hin fakkaatu. Amma namtichi kun waan dhalli namaa barbaadu hunda argateera. Kanaaf sichi wanti inni barbaade argatu hin jiru. Barri isaa gaddaan akka dhumu ija isaa irratti argeera jette. Namtichi kun guyyaa xiqqoon booda gara biyya isaatti deebi'ee dureessa ta'ee jiraachuu jalqabe. Waan barbaadu hunda ni godha. Ta'uu hunduma keessatti gammachuu dhabe. Barri jireenya isaatis akkasumatti gaddaan xumurame.